السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور ميسر سبلمنتري كلينيكال akkasuma gaa obboleeyyin keenya hordoftoota keenya qaalii warrootan tiimii keenya taatan warrootan hordofaa jirtan hundanuu isanuu isiniin galatoomfadha. Dawaan lammaffaa gaa paartii lammaffaa kana irraa isinii dhiyeessaa jiru dhukkubbii qaamaa kan bakkuma fedhe haa ta'u jilbaa haa ta'u mudhii haa ta'u bakka humna nama dhukkubu haa ta'u manuma kan keessa teessee oddoo waciin baafne akkaataa itti akaakalti mana keessa jirtu irraa walla namtu irratti wal barsiisuu irratti argamna. Kanaaf gaa dawaa hanga abbaa 5 takka qabadheetiin jira. Kana duraa 5 dabarsee kun gaa paartii irraa xumuraatii. Kanaaf akka hordoftanii dhageeffatanii irraa fayyadamtan abdiin qaba. Asumaanuu gaa meesira sablamtanii kiliinikaaliin gaa beeysa keenyas asumaanuu dabarsina. Meesar sablamtanii kiliinikaaliin gaa wallaansa tajaajila wallaansa aadaa bifa ammayyaa ta'een kan nurratti kan argamu keessattuu yeroo dheeraaf kannaa kan ture tajaajila wallaansaa dhibee kintaarot yookaan baasuriif daqiiqaa 30 keessatti bakka isaaf ilaalan malee wallaannee walaba taasifna. Kottaa fayyadamaa isiniin jenna. Tajaajilli nuti kennu gaa baasur kintaarot dhibee asmii dhibee saayinsii dhibee gogaa maraa gadaamessa laamsha'uu rakkina kalee cobxoo fi gaggabdoo fi ilmoo dhabuu fi goflaa kansarii gaastirik maraatuu dhibee tiruu hadhooytuu kalladoo kana malees dhukkuboota hedduuf tajaajila wallaansa qulqulliini kenna. Kottaa fayyadamaa isiniin jenna. Teessoon keenya Harar Nookitti argamna. Itoophiyaa keessa Harar Nookitti argamna. Haala dhibee kamirraa dawwaltanii nu gaafachuu dandeessanii odeeffannoo dabalataatiif kan irratti nu argatan duwwaa 968 lakkoofsa irra jiru kana. Inni lammaffaa duwwaa 987 lakkoofsa kanarra nu argatanii haala dhibee kamuu nu mari'achuu dandeessanii. Akkasitti gaa እና በሁለተኛ ቋንቋ እንጀምራለን፣ ችግር የለም። ኦሮምኛና በአማርኛ ቋንቋ እናስተላልፋለን። ስለዛ እና ሜይሰር የባህል ሕክምና ክሊኒክ ለረጅም ጊዜ ሕክምና አገልግሎት ሲሰጥ የነበረው ሲሆን በተለይም በኪንታሮት በሽታ በ30 ደቂቃ ውስጥ ያለ ስቃይ ያለ ህመም የሌለ ከበሽታው ነፃ እናደርጋለን። የምንሰጠን አገልግሎት የኪንታሮት በሽታ፣ የምጥል በሽታ፣ የሳይነስ እና የአስሚ በሽታ፣ የነርቭ በሽታ፣ ለነቀርሳ በሽታ፣ የሆድ ድርቀትና የቆዳ በሽታ፣ የብርድ በሽታ፣ የጨጓራ ህመም፣ የደም ግፊት፣ የልብ ህመም፣ የጉበት በሽታ፣ የአእምሮ ችግር፣ የወሲብ ድክመት፣ የማህፀን ችግር፣ አባላዘር በሽታ፣ የኩላሊት ችግር እንዲሁም ሌሎችም በርካታ በሽታዎች ጥራት ያለው ሕክምና አገልግሎት እንሰጣለን። አዳራሻችን ሀረር ኖክ ይገኛለን። ለበለጠ መረጃ 0920688383 ይደውሉ። 0987872330 ይደውሉ፣ ታገኙላችሁ ማለት ነው። ስለዛ የፈለገ በሽታ ቢሆን ደውሎ መማከር ትችላላችሁ። በቃ ከኛ ጋር ማውራት ትችላላችሁ፣ ችግር የለም። ጥያቄና አስተያየት እንቀበላለን። መጻፍ ትችላላችሁ፣ መደወል ትችላላችሁ። akkasumatti gaa haramman tana dawaa wal barsiisutti akka deemnutti barbaanna. Dawaan tokkoffaan kan dhukkubbii qaamaatiif dawaa baabunaj isin jenna jechuudha. Baabunaj tun gaa muka urgooftuu akka shaayiitti itti fayyadaman gibbii hunda keessatti akka bifa miidhagina mooraatii fi miidhagina manaa keessatti fayyadamanii ittiin guddisan baala xixiqqaa kan qabu tokko jira jechuudha. Muka tokko kanni saaxinaa fi egaa wanna keessatti haayilandii keessatti itti guddisanii jechuudha mana keessatti. Isa san fuuteetuma horreessite gaa bakka si dhukkubdu san dibata galgala sirra bulee keessatti ganama dhukkubbii tan ta'e haa nagaa sirraa godha. Yoo feetoo bifa shaayiitiin isa san nurraa isaa fuustee shaayii ganama faxarra fayyadamtu keessee bifa shaayiitiin fayyadamuu dandeessa. Zayita isaa harkattu sukkuummatteeni bakka si dhukkubdu san gaa furachuu dandeessa. Karaa sadiin fayyadamtaa jechuudha. Zayita isaatii fi shaayiidhaa fi isa baaluma isaatti erguudhaan jechuudha. Inni lammaffaa gaa zayita qoronfolii, zayinni qoronfol kun gaa fuuteetii bakka si dhukkubdu san sukkuummata mudhii ta'uu, jilba ta'uu, qaama ta'uu,
إننا قاوم نومنا بكسر كبد هندا وكسيتي زيتا قرن فلقنا أو وستة أو واي ساسني كسي سكوم متاج وقال سر بولي كسي جنا مدكتا هاي وبولي سخيا فايته وبولي تيتياس فايته يجو دوان لما فايجو إني صدفا دوان صدفا دا إنا إيجا قناة دلي ديبودا دوان صدفا دا وخاوني أتقولوا قبدي هلبت هلبنما من قيس فيدم كنيس حبشين كنيس إنا نياتشونيس تهي إسا كان جيستي فردفتي ديباتشونيس تهي بكسلو كبدوسان إنجلغالا يوفسكومتي ووستي بشانتي تكاو إسا بشانين دنفستي يو بشان إسا سنجلا ميرتي شكرا تغانا مدويدي ركبي وان جامون دسرائر اتساها جيشو فيتامينو تبربادمو في البوتو تبربادمو اندف كيسا كبايشو akkasumatti gaa obboleeyyan kiyyaa inna zaatar xoosanyoo kajaamu jira zaatar sanis itti fayyadamta bifa shaayiitiinis ta'e bifa isii bishaan injiistee dibuunis ta'e kara saniinis itti fayyadamuu dandeessa zaatar xoosanyoo jaama inni qoronfol jaama zeeta qoronfolii inni sadaffaa baabunajji akkasuma gaa hulbataa akkasumatti itti fayyadamuu dandeessaan isiniin jaa gaa obboleessa kiyya kanaaf obboleettiitii qaaliigaa adeemsuma kanaan itti fayyadamtee jara shanan kana guututti zeeta isaanii harkattu baala isaanii harkattu hurraa isaanii harkattu hurraa malee isaanii harkattu bakka itti fayyadamuu dandeessan sinjaa kanaaf hedduu takka galatoomaa gaafii qabdanii fi yaada qabdan darsiin teenya taaraan tana dawaa shanan kana asumarra dhaabbatti kanaaf gaafii fi yaada qabdan lakkoofsa kun asirratti argamu kanaan nuuf dawwaluu dandeessan nu gaafachuu dandeessan haala dhibee kamirraa'uu nuuf dawwaltanii yaada qabdan nu dhiyeessuu dandeessan isiniin jaa meesara sablamtarii kiliinikaaliin yaada keessanii fi dhibee gaafii teessan hundaa'u gaa yeroodhaan yerootti akkasitti ashaashalaa isiniif deebisaa kannaa barumsaas yeroo boqonnaa isaattis onlaayinaan namni mana taa'ee akka fayyadamu godhaa isin kannaa haala dawaa akaakiltii mana keessa jiruun akkaataa itti fayyadamtan isin kannaa irratti argama kanaaf hedduu takka isin galatoonfannaa meesara sablamtarii kiliinikaalii gaa sheer laayikii godhaa sheer godhaa namootan hedduu biraan gayaa akka irraa fayyadaman godhaa isiniin jaa anaaf isinis gaa fayyaa fi nagaa rabbi nu haa kennu diinii dinagdeeni nu haa qanasiisu duniyaa akhiratti gaa jannata duniyaatiif akhiratti nu haa kennu hanga darsii biraatti walitti deebinutti nagaan naa turaa wassalaam alaikum warahmatullahi